dhimmi barnootaa jira dhimma baay'eetu ka'e isa keessaa waanuma gaggabaabaa kaasneeti kan dubbataa jirru egaa daldala gogaa harree dhorkeera gamtaan Afrikaa kana jechuun biyyoota Afrikaa 55 keessa wanni kun hojiirra oola. Lakkoofsa harree akka addunyaatti jiran keessaa garri caalu Afrikaa keessa jira garuu hanni baay'ateera. Akkasumas immoo daldalli seeraan alaallee ni jira. Harreemti Itoophiyaa illee karaa seeraan alaa gara Keeniyaa yeroo ce'an kana dura gabaasnee turre gogaa harreerraa kan tolfamu qoricha aadaatu tolfama keessumaa Chaayinaa keessatti. Kun garuu lakkoofsa harree baay'ee fixe. Chaayinaanis kan isaanii fixaniiti gara kanaa kan dhufan Afrikaa gara Laatiin Ameerikaa gara Eeshiyaa biyyoota kaanitti ce'uu eegalan innaan yaaddu uumanii. Galatoome ammayyu. Ulfaadhu firoo. Dhaggeeffattoota keenya amma odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Somaaliyaan dhimma ulaa galaanaa Itoophiyaan Somaalilaand waliin mallatteessitee ilaalchisee UN akeekkachiiste. UN'tti ambaasaddarri biyyattii murteen Itoophiyaa akka labsii waraanaati jechuun waan bulchaan Itoophiyaa Somaaliyaa miidhuu hin feenu jedhanis hin fudhanne. Rakkoo naannoo Amaaraa keessa jiru furuuf tokkummaan dalaguun akka barbaachisu ministeerri muummee Abiyyi Ahmed ibsani. Ministeerri muummee Abiyyi dabaluunis bakka buutota naannichaa waliin har'a marii taasisuu ibsaniiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa Itoophiyaa keessatti wiirtuu wal'aansa koleeraa 17 hundeessuu ibse. Wiirtuuwwan sa'aatii 24 dalagan kunneen sochii lubbuu baraaruu keessatti gumaacha guddaa akka qabaatanis ibseera. Dubartiin lammii Biriteen mucaa dubaraashee ganna 3 taatee dhagna qabsiisuuf gara Keeniyaa geessite hidhaan adabamte. Amiinaa Nuur bara 2006tti yakka raawwatte kanaaf hidhaan waggaa 7tti murtaa'eera. Miseensonni poolisii Keeniyaa 4 ajaja manneen dhugaatii hundi akka cufamaniif ba'e cabsuudhaan osoo ofii isaanii dhugaatii dhugaa jiranii to'annoo jala oolfamaniiru. Ajaji kun kaawuntii Kirinyaangaa keessatti kan ba'e erga namoonni 20 ol ta'an dhugaatii alkoolii etaloonii waliin makame dhuguun lubbuun isaanii darbeedha. Gaggeessaa duraanii Taanzaaniyaa kan ture Julius Nyerereef gamtaan Afrikaa Finfinneetti siidaa yaadannoo dhaabuun kaleessa eebbisiseera. Julius Nyerere Taanzaaniyaa gita bittaa jalaa baasuun bara 1961 hanga 1985tti gaggeessee ture. Oduun har'aaf qabadhe kanuma. Caffeen Oromiyaa guyyaa har'aa mirga himatamuu dhabuu aangawaa olaanaa duraanii mootummaa federaalaa obbo Taayyee Danda'aarraa kaaseera. Kunis erga hidhamanii ji'a 2 boodadha. Ministeerri Deetaa duraanii ministeera nagaa kan turan obbo Taayyeen ji'a 2 dura ture mootummaan nageenya kabachiisuu hin dandeenye mariin waboo waliin taasifame akka gufatu kan taasises mootummaa ani keessa jiru jechuun himatanii turan. Mootummaan Itoophiyaa aangoo irraa isaan kaasuun humnoota shororkeessotaa waliin qindoomuun mootummaa fonqolchuuf socho'aa turan jechuun himatee to'achuu ibse. Irra deddeebiin mootummaa keessa turan qeequun kan beekaman obbo Taayyeen guyyaa aangoo irraa kaafaman nama kaaniin bakka buufamani. Olmaa caffee guyyaa har'aan miseensi caffee tokko obbo Taayyee dhiifamaan darbuun maaliif hin danda'amne jedhanii gaafataniiru. Paartii kanaafis biyya kanaafis wanti isaan gaggaarii hojjetanillee ni jira jechuudha. Yeroo tokko gorsaa fi dhiifamaan osoo bira darbamee maal qabaa? An akka naannoo biraa odoo fakkeenya fudhannee naannoo Tigraay namoonni lubbuu qabeenya akka Itoophiyaatitti barbadeessanii amma aangoo irra jiru aangoo naannootti federaalatti dhufuuf jedhamu. Keenyumti magaraa walitti jabaannaa. Balleechaan sunis ilaalamee gorsaaf dhiifama godhamee hojii qaburraa illee gadi bu'ee osoo gorsaan bira darbamee yeroo tokko akka miseensa caffeetti yeroo tokko darbamee maal ta'aa kan jedhu gaafii qabu galatooma. Gama kaaniin caffee Oromiyaatti bakka bu'aan mootummaa obbo Fiqaaduu Tasammaa deebii yommuu kennan adeemsa obsa fixachiisaa keessa darbamee as ga'amee jedhani. Kaleessa miseensonni caffee akkuma kaasaa turre keessoon keenya qulqullaa'uu danda'u ture jiraata. Keessoon keenya qulqullaa'e malee diina injifachuu hin dandeenyu. Dhimmi jedhu waliigalleetti murteessinee baane kana dhugaa osoo hin taane murteewwan akkasii yommuu dhufan uummata moo nama dhuunfaa filannaa kan jedhu ilaaluun barbaachisaa ta'a jechuudha. Paartiin keenya kan Tigraay paartii keenya miti kan bulchu haala addaati achi kan jiru jechuudha. Sarara diimanis eegamuu waan qabuuf miseensa kanaa gadi balleessaa qabu adda addaa irratti harkaafi guyyaa guyyaadhaan fudhachaa oolla. Namni guyyaa guyyaadhaan wareegamaatti kan oolu. Kanaaf hoogganaan sadarkaa kana jiru yoo xinnaate seerota xiqqaa ta'an kabajuu danda'u ture jiraata kan jedhu yeroo tokko duwwaa osoo hin taane yeroo 4-5 mariin gaggeeffamee jira. Uffadhaan akka gorfamu ta'ee jira. Obsa fixachiisaa ta'a. Goonee sadarkaa kanatti dhufna jechuudha.
kan wanni raawwatan jiraachuu hin mala kan qabsaan jiraachuu mala wanni gaggaariin kun kanaa lama miti. Miseensi caffee kamuu yeroo uummanni isa filate amantaa irraa dhabetti mirga himatamuu dhabuu irraa kaasa seera jedhu bu'uura gochuun golgaan seeraan qaban irraa ka'uu caffeen ibseera. Haati warra obbo Taayyee Aadde Sintaayyoo Alamaayyoo garuu kana ni mormu. Waa'ee abbaa warraa isaanii fi dhimma kanaan wal qabatan irratti ammayyuu ittaanaa waliin turtii taasisaniiru. Uummanni isa filate yoo amantaa irraa dhabee jedha kakaramiin akka akkas godhanii uummanni irraa amantaa dhabuu akkaataa kamiin akka bira ga'an hin beekne. Amma sana eessa jiru dhaxxaniifaa arguu dandeessu? Dhaqnee gaafannee galaa jirra ammayyuu laaleeta dhufe saalaa kanaarra achuma jira Meeksikuma jira. Meeksikoo wajjin poolisii federaalaa jechuudha? Deeqaa gammifaas ni kennu waan garaa keessan dubbachuu dandeessu? Xiqqoodha dubbachuun hin danda'amu baay'ee yaa jarjartee daftee ergaa kee dabarfatta malee siin eeyyamu poolisiin walakkaa dhaabbataa yookaan ammoo guyyaa muraasa immoo bilbilaan haasa'aa hin jedhu bilbila saniin akkam nagaa malee waan biraa mari'achuu hin dandeessu maaliif wanni ati haasoftu kun riikardi ta'a waan ta'eef isaan ragaadhaafis fayyadamuu maluun beekamu namni baay'ee haasa'u bilbilee gaafa bilbilaatu jechuudha. So fakkeenyaaf deeqaa meeqa fa'aa ta'a yeroon isin kennamu? Sadii gadi most baay'ee gabaabduudha. Yoo xiqqaate dhimma isaa kanallee wajjin mari'achuuf baroonnoon hin jiru. Carraan hin jiru. Haala keessa jiran waan isinitti dubbatan qabu? Lakkin dubbanne inni wanni rakkoo mana wajjin nu mudate sun xiqqoo isa jeeqera akkam jira nageenya keessanoo hannamaa hoo jedha malee baay'ee waan sanaa ta'u inni waan miidhaa irra jiru kana durirraa qabeetu waan akkasii waanuma ala jiru kana annoo jedha malee waan isarra ga'u qabsa. Kanaafuu waa'ee keessan malee waa'ee isaanii naasaaniidha yeroo lagartan? Nagaa jirra jedha. Hamtuunis jiraatu jira siin jiran jedhu. Isin haadha warraa isaaniiti qofaa keessan dhattanii dubbistu moo ijoolleenis dhaqanii dubbisuu danda'u? Marsaa duraan nu qunnamsiisanii amma marsaa lammaffaa dhaqanii dubbisaniiru bilbilumaan jechuudha. Ijumaan wal arganii xiqquma haasa'anii deeman. Amma egaa hidhamanii ji'a lamaa olii tarii mana murtii dhiyaatanii? Ji'a lamaa fi bultii 12 hin himatamne mana murtiittis hin dhiyaanne jechuudha agaarra. Isaan alatti tarii abukaatoo isaanii waliin qunnamanii beekuu maatiin alatti? Hin qunnamsiisne fedhiin qabanii. Eenyu fa'aa wajjin hidhamanii akka jiran quba qabdu isin kutaa isaan jiran keessa? Dura kophaa ture haga ji'a tokkoof bultii 22 akkas kophaasaas ture. Isaan booda namni 4 warri Awaash Arbaa turan itti dabalamaniiru. Dooktar Caanneefaa kan jedhaman nama tokko beeka. Haalli jireenya keessan akkamii amma erga isaanii dhaaboonee booda? Hidhamuusaa qofuu oduu hin taane yaaddoo nageenyaa hin qabnaa. Sadarkaa saniin nama kaan ittiin adabuu ittiin sodaachisuuf immoo dhuguma namni kun yakki inni godhe kun waan takkaa hin baratamne moo waan jedhu sun wanni madaallirra keessee ilaaltu jira. Cabbi uummata kanaa beeki yoom akka fayyu nu yaaddeessa nuyi qananii ofiin eegne fedhii addaa akka qabaatee kanan goone namuu hin beeka namni dhugaa lafa jirtu hubatu jechuudha. Ayyee ulfaadda adda sin taa'e yoo? Mirgi himatamuu dhabuu kan kennamus kan mulqamus faayidaa uummataaf jecha jedha seerri. Haa ta'u malee yeroo harkaaf harkatti qabame yookiin wanti itti shakkaman badii guddaa fida jedhamee yoo yaadame miseensa mana maree tokkorraa mirgi himatamuu dhabuu ni ka'a. Obbo Taayyee Danda'aa erga hidhamanii ji'a 2 ol ta'uu fi hanga yoonaa mana murtiitti dhiyaatanii akka hin beekne maatiin BBC'tti himaniiru. Yeroo ammaa mirga kanarraa kaasuun himannaa irratti banuufi jechuu dandeenya. Obbo Tulii Baa'isaa ogeessa seeraa fi abukaatoodha. Ammayyuu tanaatu dubbise. Kaayyoon mirga himatamuu dhabuu namarraa ka'uudhaan nama qabanii hidhanii kaa'aniiti miti. Kan ta'uu qabu namni suni mirga himatamuu dhabuu yoo jedhamu maal dabalata mirga ajaja mana murtii malee qabamuu dhabuu dabalata. Kanaaf namni kun erga qabamee amma turee jira. Erga turee amma kana tureeti booda mirga qabamuu dhabuu fi mirga himatamuu dhabuu kaasuun kaayyoo heera mootummaa wajjinis waan adeemu miti garuu. Akka maatiin jedhanitti mana murtiitti hin dhiyaanne jedhanii himannaa irratti banuuf jedhu isa jedhu nutti himuu danda'a yookiin immoo akkas ta'uuf deema jennee hubachuu dandeenya yookiin fudhachuu dandeenya. Amma tilmaamuun nama rakkisa. Raaguurraa
waanuma ta'e sana irratti haasa'uun gahaadha. Waan numti ta'e kun iyyuu akka seerichi jedhuun kan ta'e miti. Gara fuulduraa garuu kun maaliif ta'e waan beeknu hin qabnu. Himannaa fiduu danda'u, himannaa dhiisuu danda'u. Yoo himatanis amma kan dura godhanitti wanti dhowwu hin jiru jechuudha. Durayyuu qabanii hidhanii seera mootummaa federaalaa irrattis kan naannoo irrattis miseensi caffeedhaa hayyama caffee malee hin hidhamuu, hin qabamuu, hin himatamuu jedhee jira. Kana cabsanii erga qabanii hidhanii amma irraa kaasuun waan haaraa wanti inni dabalu anaafuma garaagarummaa hin qabu. Bootolii guddaa galatoomaa. Fayyaa taa'as. Naannoo Tigraayitti ji'oota 6 darban keessa namoonni 400 ol beelaan lubbuu dhabuun isaanii himameera. Kana malees barattoonni 10,000tti lakkaa'aman barnoota isaanii addaan kutuun daggala keessaa ija mukaa fi baala funaanuun maatii isaanii deeggaraa jiru. Mana barumsaa naannoo magaalaa Aksuumitti argamutti daayirektara kan ta'an obbo Yamaanee Taklaay haalli baruuf barsiisuu jeeqamuu himu. Manni barnootaa diinaan gubateera. Kun ammoo adeemsa baruu fi barsiisuu baay'ee cimaa taasiseera. Barattoonni beelaa jiru. Manni barnootaas barbadaa'eera. Akka daayirektaraatti yeroo asii hojjedhu haalichi baay'ee na jeeqa. Naannoo Tigraayitti ji'oota 3 darban keessa qofa barattoota 200,000 ol ta'anitu barnoota dhaabuuf dirqame. Kanneen barnoota itti fufanis haala rakkisaa keessatti barachaa jiru. Barattuun umurii waggaa 12 Firee haala ittiin barachaa jiran akkanaan himti. Mana barnootaa deemuun gaariidha garuu aduudhaaf saaxilamaa jirra. Teessuma irra teenyus waan hin qabneef dhakaarra teenya. Hiriyoonni keenyi sababii beelaatiin barnoota dhiisanii warqee barbaacha deemaniiru. Warri asitti hafnes ammaaf ija muka daggalaa nyaachaa mana barnootaa dhufaa jirra. Akkuma hiriyoota keenyaa nutis barnoota dhaabuu dandeenya. Obbo Yamaanee dabaluun barattoonni beelaan akka rakkachaa jiran irraa ni beeksisaa jedhu. Amalli isaan daree keessatti agarsiisan hangama kasaan beelaan agarsiisa. Yeroo 2 yookiin immoo 3 irra deebitullee hubachuuf ni rakkatu. Maal akka nyaatan yaadu. Osoo ati barsiisaa jirtuu ija muka daggalaa nyaatu. Akka dhaabaneef itti himtullee isaan hin dhaabane. Akka hubachuu danda'aniif barnoota tokkicha guyyaa 2 yookiin immoo 3 barsiisuu yaalla. Kunis guutummaatti adeemsa baruuf barsiisuu fi ijaarsa dandeettii miidheera. Qibitaanii fi Mihirat barattoota barumsa isaanii dhaabanidha. Guyyaa guutuu laga keessaa warqee barbaaduuf guyyaan sa'aatii 2 miilaan adeemu. Mucaan umurii ganna 13 Qibitaanii fi daa'imni ganna 8 Mihirat haala jireenya isaanii kana jedhu. Barnoota koo dhaabeen laga deemuu eegale utuun barnootatti deebi'ee nan hawwa garuu beelatu jira hin danda'amu warqee barbaacha gara lagaatti imalla. Qibeetan birrii 20 lattish birrii 10 ani immoo birrii 5 arganne maallaqicha haadha keenyaaf kennine isheen immoo daakuu bittee nyaata nuuf qopheessiti. Aadde Harayaa Bariihuu ijoollee isaanii warqee baasuuf lagatti kan ergan filatanii osoo hin taane dirqamanii akka ta'e himu. Kana gochuuf fedhii qabaachuu baannus tarii nyaata yoo argataniif jecha laga weerreetti isaan ergina. Sababii beela'aniif hanga galgalaatti achi hojjetaa oolu. Erga namni hundi rafee halkan deebi'anii dhufu. Halkan guutuu karrarra taa'een isaan eega. Akka beela'an waanan beekuuf nageenyi natti hin dhagahamu. Beelaan alattis daa'ima waan ta'aniif namni ta'e isaan miidhuu danda'a laata jedheen yaadda'a. Haadha yoo taatu keessattuu ijoollee dubara xixiqqoof haadha yoo taatu waa hedduutu sammuu kee keessa deddeebi'a. Waan cimaa keessa darbaa jirra. Rakkoon kun ni dhaabbataa laata jedheen yaada. Ji'oota 6 darban keessa naannolee Tigraayii fi Amaaraa keessatti namoonni hedduun sababii beela hongeetiin lubbuun isaanii darbuu himamus ministeerri muummee Abiy garuu duuti beelaan wal qabatee dhufe akka hin jirre dubbachuun isaanii ni yaadatama. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya galgala kanaa kanumaan xumurreerraa gabaasaalee dabalataaf fuula feesbuukii fi marsariitii keenya BBC Afaan Oromoo daawwachuu dandeessu. Sagantaarraa kan qopheesse ammayyuu taanaa kan siniif dhiyeesse mo'anii firaafoolii dhugaasaadha. Sagantaa biraatiin boor walitti deebina nagaan bulaa.